كمسكال سنبارك ማለት ምንባርክ መስለን ምናሳልም መስለን እዛ ላይ ሽቶ ይቀባል ተደግሞ ማለት ነው ድግምት ተደርጎ እዚህ ውስጥ ሽቶ ይደረጋል አርነስ መነ ክርስቲያና ከኛ ደው ጉዳቹዳን ኡጂ ሰይጣና መነ ክርስቲያና ከሰት ከንገገሰኒ ፊ ሰበ ዋቀዩ ራዳም ባሰኒ ዳብሎሲፍ አከቢተሙ ከራ ኢሳነቲን ገገሰን ቶኮን ይላል ጀቹዳ እዚህ ጋር ሽቶ መጀመሪያው ይደገምበታል በአጋንንት አስማት ከዛ በኋላ እዚህ ጋር ይረጫል ህዝባችን በዋነት ይሳለማል ሲሳለም ኦሬዲ ተይዟል ያሱ መቃባ ከነልማ ከናፍሮ ቁልቁሉ ዋቀተቆትን ያመና አሜን ከበጀምቶታፍ ጃለተምቶታ ወርዶፍቶታ ቻይና ሊደንጋሉቦ ሁንዱም ሲከሰን ዳፋፍ በከጅርተን ትነገኙ ዋቀየ ሲኒፋ ባየቶ ከምጅርቱ ገለኒ ፍልፍን ዋቀየ ዳፋታው አነነጋቆቲ Kopi keenya guyyaa irraa keessatti kan waliin ilaallu budii mana kiristaanaa keessatti seexanni lubootarra buluudhaan qomosootarra buluudhaan monoksotarra buluudhaan saba kiristaanarratti mana kiristaanarratti hojii jibbisiisaa hojii gaddisiisaa wanta waaqayyoon hin jaalanne raawwatudha jechuudha kan waliin ilaallu gaafa laaltan abbootii mana kiristaanaa kan fakkaatan luboota mana kiristaanaa kan fakkaatan maqaadhaaf fannoo kan qabatanii mana kiristaanaa keessa deddeebi'an uffannaan isaanii kiristaana kan fakkaatu hojiin isaanii immoo daabiloos kan ta'e hojii daabiloos warra hojjetan mana kiristaanaa keenya keessa guutanii jiru jechuudha. Wangeelaa Yohaannis boqonnaa 8 lakkoofsa 44 irratti isin hojii kan abbaa keessanii kan daabiloos kan seexanaa raawwattu isin kan waaqayyo osoo hin ta'in kan seexanaati kan daabiloos jechuudhaan Guftaan keenya qorichi keenya Yesus Kristos akkuma ifaan ifatti warra hojii daabiloos hojjetan warra hojii amaa hojjetan abboota dabalatee qiqqaa guddaa osoo hin jedhin akkuma abboome sana har'as mana kiristaanaa keenya doo godhachuudhaan hojii seexanaa mana kiristaanaa keessatti kan gaggeessanii fi saba waaqayyo irraa addaan baasanii daabiloosiif akka bitamu karaa isaan ittiin gaggeessan tokkoon ilaalla jechuudha. Video kan hanga xumuraatti ilaala share gochuudhaan warra dhageenya biraan gaha akka of eeggannoo taasisan saba kiristaanaa hunduma biraatiin akka geessaniin maqaa waaqayyoo siin gaafadha video kana walumaan laallee hadeemu እኛ ውሸት አይደለም የምንለው ነገር ሁሉ እውነት ነው አንድም ውሸት የለውም ማለት ነው አንድም ውሸት የለውም ምክንያቱም በዚህ ባለፈው ማሳይቻችኋለሁ እንዳው እኔ እዛ ጋር የቀባባልን ምን ይያለም ስናሳልምባት የነበረች መስቀል አለች እስካሁን አኩማ ዳጌሰን ወንቲነን ዱበዱኩን ሶባሚቲ ኡጋዳ መስቀሊ ዮኪንሞ ፋኖ ዲዲቡዳኒን kan tasaalamsiisaa turre uummata dhungachiisaa kan turre amma ammaatti fannoon sun masqalii sun jirti masqalii sun immoo kam akka taate isaanumarraa waliin laalla jechuudha maal dibaa turan kan jedhus asuma keessatti laalla dibanii oo maal godhan kan jedhu viidiyoo kana keessatti laallaa jechuudha እቺ ማለት ነው እቺ መስቀል ስንባርክ ማለት ምንባርክ መስለን ምናሳልም መስለን እዛ ላይ ሽቶ ይቀባል ተደግሞ ማለት ነው ድግምት ተደርጎ እዚህ ውስጥ ሽቶ ይደረጋል የድግምት ሽቶ ማለት ነው አስማት ተደርጎበት መስማቅር ነው ግርማ ሞገስ ነው ምን ማለት ነው እዚህ ላይ ተደርጎበት እናሳልምበታለን ማለት ነው ሰው በዋህነት ሊሳለም ሲመጣ ኦሬዲ ተይዟል በዛ አስማት አኩማ ነገሰን የቹራ ፈኖ ከና እረቲ ሽቶ ዲብና ጀዴ ሽቶ ኤርገዲምኔ digimti dhaaneen kan irratti daggamame mastafura mastafaqiritiin kan guutame fannoo isan irratti digimtiin godhame fannoo sana dibamaa isaan booda namni fannoo kana nurkaa tasaallamu dhufee hundumtu afuura hamaa kanaan ni qabamaa jedhe jechuudha akkuma dhageessan afaan isaarraati namni kun akkuma ilaaltan uffannaan isaa monokseedha fannoo qabatee jira kanaatiin hundumti isaaniyyuu gara keenyatti dhufanii fannoo kana kan norkaa tasaallaman afuura digimtii kanaan afuura mastafaqirii kanaan afuura hamaa kanaan hundumti isaaniyyuu akka isaan qabaman ni taasisnaa jedhe kaayyoon isaa maaliif yaadameet ilaala akka qabaman maaliif akkas gochuu yaadan kan jedhu mi'a sumarraati
ኢሳኑ መራውኝ አደገኝ ኦሬዲ ታስሯል እስረኛ የኔ እስረኛ ያ ሰው መስቀሌን ይናፍቃል እኔ ጋር ለመምጣት በጣም ይናፍቃል በቃ እኔን ነው የሚያሰኘው በቃ namni kuni akka israኛati yetau akka anan hidame yeroo hunda fanno sana harka tasallamuudhaaf akka dhufuuf gara biraa akka hin deemneef nama biraa akka hin barbaanneef kan ittiin hidhamu akka isa jalatti hidhamee jiraatu kan ittiin taasifamudha jedhe yookiin immoo ana jalatti hidhamee akka inni jiraatu kan ittiin taasisudha jedheetti kan inni dubbachaa jiru jechuudha interviewudha kan godhamaa jiru namni interview kana gaggeessaa jiru immoo gaafii gaafateera gaafii inni gaafate maal inni kan jedhu immoo walumaan dhaggeeffan የሆነች ሽታዋ ላይ ነው ያለችው እዚህ ጋር በሽቶ ይረጫል እዚህ ጋር ሽቶ መጀመሪያው ይደገምበታል በአጋንንት አስማት ከዛ በኋላ እዚህ ጋር ይረጫል ህዝባችን በየዋነት ይሳለማል ሲሳለም ኦሬዲ ተይዟል ያ ሰው ሽቶ ከነረት ድግምቲዳን ረት ደገመማይ ድግምቲን እርገረት ታአሚ ቦዳ ሽቶን ኩን ፈኖ ረት ኒናም አጀ ከናም ቦዳ ነም ተሳለሙ ዱፌሱን ኦሬዲ አፉረ ሰናን ኒቀበማ ከናም ቦዳ እስረኛቴ ጅራታ ሂዳማታ በቃ ነመሰን ዩ አርጎ ባቴ ዩ ዱፌ ፈኖ ራ ተሳለሙ ባቴ አማ ፈኖ ሰን አቄራ ተሳለሙት ማልታ ይናፍቃል አለ ይያዳ በቃ akka suusiitti taa jechuudha argitani nama kanatti jechuudha namoonni tokko maal jedhu ani yooni fannoo qeessa abalurraati tasallame malee yoo masqalii isaana tuttuqe malee fayyaan argadhu yoo masqalii isaana tuttuqe garuu naaf fayya jedhanii kana manan jiru keessa isaanii afuurri digimtiidhaaniin fannoo kanaatiin namichi seensisee akka inni garasaatti kaatu akka inni garasaatti dhaqu taasisaniiru jechuudha kanaan booda namni sun isaaf isranya ergate namni sun isaaf bitame waan barbaade gaafate raafachuu danda'a gara barbaadetti ajajuu danda'a jechuudha afuura sanaan namichi qabameera afuura sanaatiin hidheera gara barbaadetti harkisuu danda'a jechuudha farda tokko fakkeenyaaf yoo fonyoo mormatti keessan gara barbaadanitti harkisanii deemuu ni dandeessu jechuudha yoo wadaroo yookiin fo'aa ofirraa hin qabaanne farda sana harkisuudhaaf hin dandeessan sinnar kaamilika jechuudha gara barbaadetti kaachuu danda'a isaanis afura mastafaqri kanan digimti kanan matati kanan ummata hidani gara ofiisaaniiti barbaadanitti erga arkisanii booda betaskaana beetakristaana gara barbaadanitti gaggeessuu danda'a jechuudha qarshii beetakristaana fida gaafa jedhame hin fidu kenni gaafa jedhame hin kennu kanaan booda qarshii sana maal godhu faayidaa dhuunfaa isaaniitiif taasifachuudhaaf jecha karaa ittiin nama kiyyeessan fannoodhaan bulchanii kiyyeessan ilaala fannoodhaan taasisanii fannoo irratti digimtii taasisuudhaan namoota hunduma akka addaarratu namoota hunduma bira akka ga'u taasisaniiru jechuudha. Egaa nuuf kun barumsa guddaadha. Namni kamuu hubachuu fi of eeggannoo guddaa gochuu kan qabu dhugaan ni qallatti malee hin cittu aarri fi dhugaan karaa baatu hin dhabamtu jechuudhaan abboonni keenya akkuma mammaakan wanti kaleessa beetakristaana keessatti mana amantaa dahoo godhachuudhaan namoonni garaagaraa hojii daldala daabiloos achi keessatti gaggeessaa jiran yeroo isaa eege ifa bahaa jira waan ta'eef nu ijoolleen Kiristoos ijoolleen Waaqayyo of eeggannoo guddaa gochuun nurra jiraata jechuudha. Mee gara boodatti deebina yaadota kanaa wal qabatanii ka'an maaliif kana gochuudhaaf fannoo filatan kan jedhu sin ilaalla yaada isaanii mee isaanumarraa haxumurrume በዋነት ይሳለማል ሲሳለም ኦሬዲ ተይዟል ያ ሰው ሁሉም የኔ ምርኮ ነው ማለት ነው ሰው በሙሉ ወደ እኔ ነው የሚመጣው ወደ አሳላሚው ሰው ነው የሚመጣው የሚጎርፈው ማለት ነው ለዚህ ነው አንዳንዶቹ በቃ አረባክሽ ትንሽ ቆየት ብለሽ ሂጂ ሲባሉ እንኳን መስቀል ለመሳለም ያላቸው ጥማትና ያላቸው ጉጉት በጣም የሚያስገርም ነገር ነው ለምን ከመስተፋቅሩና ከድግምቱ የተነሳ ማለት ነው ይሄ በግልጽ ስናረጋው የነበርነው ነው እየገለጽን ያለ ነው ይሄ ደግሞ ቤተክርስቲያኒቱን ለማዋረድ ሳይሆን ህዝባችን እንዲተርፍ ከዘላለም ሞት እንዲድን ወደ ኢየሱስ እንዲመጣ ለማስመለጥ ነው ህዝባችንን ለማስመለጥ ነው እንጂ የመሰሎቻችንን እዛ ያሉትን እኛ እንደነበር ነው እዛ አሁን በእንደዛ አይነት ህይወት ያሉትን እነሱን ለማዋረድ ወይም ደግሞ የነሱን እንጀራ ለመንካትም አይደለም ግን ከምድራዊ እንጀራ የዘላለም ህይወት ይበልጣል ስለዚህ ይሄ ቢቀርባቸውስ ሰውን ወደ እውነት ቢመልሱስ ምን ይሆናል ከሚል አኳያ ነውና
akkuma hubattan yenee mirkoonoo jedhe anaaf bitama yigurfaal jedhe uummanni gara kiyyatti yaa'aa jedhe argitani qeeshiin inni tokko osoo as jiru lubni inni tokko osoo as jiru qeesii sana bira darbee luba sana bira darbee munuuksii sana bira darbee isa kana bira dhufaa jechuudha bakka gara isaatti deemaa jechuudha maaliif kana ta'u afura mastafaaqirii sanaan afura matatti digimtii sanaan uummanni hundumtuu qabameera suusii itti ta'eera namichaaf jilbeeffataniiru jechuudha uummanni guutumaa guututti kanaaf gara qeesicha isa kanaa gara munuuksii kanaatti kan isaan deeman kan isaan oofaman jechuudha gaafa oofaman kan ammoo yaada isaan irratti hundaa'uun osoo hin ta'in wanta inni jedhe wanta inni raawwadhaa jedhe hunda raawwatu jechuudha kanaan booda qarshii fidaa jennaan hin fidu qabeenya kennaannaan hin kennu asitti koottoo jennaan hin deemaa jechuudha namni sun maaliif suusiin qabameera bakka namni sun guutumaa guututti hafuura digimtii mastafaaqirii kanaan qabamee abboommii namichaa jala galeera karaa hafuura hamaa kanaatiin jechuudha kanaafuu abbootiin gaggaariin warri kennaa waaqayyootiin hojjetan osoo as jiranuu nama sana bira darbee namni gara kam deema masqalii luba abalee qeesii akalee akkasuma immoo munuuksii abalee tasaallamuun qaba yoon masqalii isaa tasaallame malee yoon masqalii isaa fannoo isaa dhungadhe malee dhukkubni kun dhiisu hin fayyu jechuudhaan garri bu'anii namoonni hanga walitti odeessuu irratti ni ga'u jechuudha. Kanaan booda egaa fannoon isaa humna qaba nama fayyisa jedhanii namoonni abbootii mana kiristaanaa warra hafuura qulqulluun guutamanii hojjetan dhiisanii namticha afur digimtii matatiidhaan hojjetu kana biratti kaatu jechuudha. Afurri digimtii mastafaaqirii afurri hamaan karaa fannoodhaan keessa isaanii gale kun namoonni gaafa dhukkubsatan gaafa rakkatan maal godha seetan gaafa dhaqanii fannoo namtichaa sana dhungatan hin dhiisa jechuudha. Irraa dhaabbata. Maaliif dhaabbata? Wal tuqa jechuudha. Wal beeka. Namtichis kan inni barbaadeef kanaati. Kanaan booda namicha kana bira erga naqeen fayyaa argadhe jedhu galgala ganama gara isaatti kaatu jechuudha. Osoo nurraa deemaayyuu jenneeni sagalee isaa keessatti dhaggeeffattan osoo deemaayyuu jenneeni hin deemaan hin eegani jedhe fannoo sana saallamuudhaaf hin eegan jedhe warafaa qabatanii namoonni hin eegani jedhe. Kanaaf egaa kuni mana kiristaanaa keessa da'oo godhachuudhaan daldala foonummaa warri gaggeessan ni jiru jechuudha. Kanaafuu inni amma beeta kiristaana keessaa bahee gara chachii yookiin immoo gara pheenxeetti kan inni deemee jiru jechuudha. Monokseeyyuu jechuudha. Uffata mana kiristaanaa har'as lafa hin geenye. Akkuma achi keessa taa'ee hojii hamaa kana hojjechaa ture. Har'as immoo hojii hamaa isaa fudhatee gara sana deemeera jechuudha. Kaleessa otoo hojii gaarii raawwateera ta'ee kaleessa otoo hojii waaqayyo imaanaa waaqayyo itti kenne raawwateera ta'ee akkaataa kanaan jechuudha bahee hin dubbatu hojii hamaa isaa kanas dhugaa hin ba'u ture jechuudha. Har'a garuu akka waan kaleessa dukkana keessa tureetti dhuguma dukkana keessa ture jechuudha. Maaliif hojii hamaa dukkanaa hojii daabiloos hojjechaa waan tureef har'as immoo kan inni as keessaa bahee fi wanti hundi wanta isaaf milkaa'uu dideefidha. Gara isaa milkaa'uu danda'utti ofii isaa filatee deemedha jechuudha. Kanaafuu namoota akkanarraa of eeguun barbaachisaadha jechuudha. Fannoon humna keenyadha. Macaafni qulqulluun maal jedha? Gooftaan keenya qorichi keenya Yesuus Kiristoos dhuguma isiniin jedha. Namni na duukaa bu'uu barbaadu yoo jiraate fannoo isaa ofirra kaatee na duukaa haa bu'u jechuudha. Wangeela Maatewos boqonnaa 16:20 ofirratti kaa'ee jira. Fannoon humna keenyadha. Diina keenya daabiloosiin kan ittiin moonu humna daabiloosiin kan ittiin hiifannuudha jechuudha. Namoonni garuu karaa biraatiin gilbaasa gochuudhaan hafuura hamaa ittiin galchisiisuudhaaf itti fayyadamaniiru jechuudha fannoon. Kun egaa akkaataa itti fayyadame keenya irratti hundaa'a. Qorontos 1:18 irratti waa'ee fannoo gooftaa keenya Yesuus Kiristoos dubbachuun warra hin amanneef gowwummaadha. Nuuf garuu warra itti amannuuf fannoon humna keenyadha jedhee dubbata. Kanaafuu warra itti amanantu ittiin hin fayya. Warri ittiin amanne garuu waa nama akka kanaa ittiin raawwachuu danda'u. Hafuura hamaa ittiin galchuu danda'u jechuudha. Maal fayyadamanii? Fannoo fayyadamanii. Fannoon sun hin eebbifamne maqaa waaqayyootiin hin eebbifamne. Isaan immoo maqaa eenyuutiin abaarsisan? Maqaa daabiloosiin maqaa hafuura hamaa sanaatiin irratti waamanii numaatu uummanni akka ittiin rakkatu rakkoo keessaa akka ittiin galu akka israanyaa ta'u akka hidhamaa ta'e ittiin jiraatu taasisaniiru jechuudha. Kanaaf egaa keessumattuu naannoowwan magaalaa gurguddaa keessatti naannoo Finfinneetti wanta akkanaa hin mul'ate jechuudha. Maal godhu seetan luboota fakkaatanii mana kiristaanaa keessa hojii digimtiif hojii hamaa hojii tolchaa warri hojjetan mana kiristaanaa keessaa gaafa ari'aman hojii dabalataa isaanii ittiin gaggeeffatanii jiraachuudhaaf fannoo qabatanii karaa irratti bahu. Fannoon sun digimtiidhaan mastafaaqireedhaan shittoodhaan kan irratti hojjetame shittoon itti biifame afurri mastafaaqiree digimtii shittoo irratti daggamame sun masqalii sana irratti erga fannoo sana irratti shittoo sana biifanii booda maal godhu seetanii karaa irratti bahanii lijee isiin jedhu gaafaati karaa irra deemtu yookiin karaa irra gaafa buutu konkolaataa irraa gaafa buutu gaafa konkolaataa yaabbachuu deemtu yookiin konkolaataa si faana yaabbatanii
akkuma waan gaarii abbaa gaarii ta'anitti siif yaadanitti lijee masqaliin tasaalami siin jedhu koottati kiristaanadhaa fannoo mormarraa qabdaa siin jedhu jechuudha. Kanaan booda masqalii san si assaallamsiisuudhaaf si dhungachiisuudhaaf sitti deemu jechuudha. Ati gaafa masqalii sana dhungattee masqalii sana gaafa si dhungachiisan kanaan booda jechuudha akkuma jalqaba dubbachaa ture maal taata ni qabamta ni hidhamta jechuudha. Gara namichi si fudhatee deemitti wajjin deemta waan qabdu baastee kennitaaf jechuudha. Hafuura mastafaaqirii deemtii kanaaf fayyadamuudhaan namoota hedduu luba fakkaachuun qeesii fakkaachuudhaan kan ataman hedduu isaanii waan jiraniif of eeggannoo gochuun barbaachisaadha. Luba gaafa siin jedhan addaan baastee beekuun barbaachisaadha. Gooftaan keenya qorichi keenya Yesuus Kiristoos gogaa oolaa uffatanii gara keessanitti ni dhufu of eeggadhaan jedhe kanaafidha jechuudha. Kanaaf ijoollee waaqayyoo abboota fakkaachuudhaan luboota fakkaachuudhaan barsiisota fakkaachuudhaan daaqonoota fakkaachuudhaan hojii haamaa waaqayyoon hin jaallanne mana kiristaanaa dawoo godhachuudhaan saba waaqayyoo karaarraa balleessanii gannataa gara si'oolitti akka isaan deebi'an ifa keessaa gara dukkanaatti akka sabni deebi'u kan gochaa jiran hojii kaayyoo karoora istiraateejii daabiloos qabatanii kan bobba'an hedduu isaanii waan jiraniif lafaaf bakka jirtanitti of eeggannoo akka gootan yeroo abbaa gaabbii qabattanis abbaan gaabbii keessan maal akka ta'e duubaaf fuuldura isaa baakgiraawundi isaa qorachuu danda'u irratti jiraata. Nama akkamii akka ta'e amantaa isaa hammam akka ta'e sirriitti addaan baastanii yoo hin ta'in akkasuma waanuma luba fakkaatee fannoo qabateef karaa irratti waan isinitti dhufeef qofa fannoo tasaallamuu osoo hin ta'in masqalii dhungachuu osoo hin ta'in dursitanii addaan baastanii beekuu danda'uun barbaachisaadha. Bara hamaa keessa jirra. Kiristaanummaan egaa qormaata hedduu qabdi. Tarii namoonni tokko yaada kana wal qabsiisuudhaan yaadni keessan bittinnaa'uu danda'a. Abboonni mana kiristaanaa keessa jiran waan akkanaa kan hojjetan yoo ta'e egaati warri kaan hojjechuu dandeessu jalqaba kan isin yaadachuu dandeessan kufaatii kan dhufe angafaa ergamootaa kan ta'e daabiloos irraati kan inni dhufe jechuudha. Har'as immoo hojii kana kan hojjechiisaa jiru dhiisuma mataasaa daabiloos waan ta'eef warreen isaaf bitamanii hojii daabiloos hojjetan xiqqaadha guddaadha jedhamanii osoo hin ta'in daabiloosiif laphee isaanii warri kennan warri filataman hojii hamaa akkasii hojjechuu ni danda'u waan ta'eef iyyuu eeggannoo akka gootanii isiniin jedha. Viidiyoo hanga biraa kan hanga walitti deebinutti nagaan turra. Usmaan Alekzaabeer.